akkasi warri asin jirtan jiran waan gaddummaa takkas firaadhii isaatii keessaa baha asumaan tanuma isin dhaammanna Oromoon takka video irraa nu dalagi Abu Muaz tamisin dalagee bar video gandummaa moo dalage mashallah so angarreeyye yani akkasi saniif gartee kadiris gaafa caffaru keessanii gaafas deebee waa laaqus keessanuma akkasi bar eenyu telefoon nama harkaa fuudha jirana abbaa Muaz kadiriin tuqina maal eenyu kadir maal sandii nama way dhiifnaa kun waan gurguddoo amantii meeqaa namaatu dhufee dhugaatti himaan jirru maal nu godha kun ani gaafa inni jiruuf dureessa sirba gaafa artistoonni waan rabbiitu faalleessan hin sirbina rabbi jira warra duraanuu rabbiin faalleesse an kadiriin kalamal maafuti kaana maa irraa wallahi wanti bara kana namni ufumaaf maraacha abbo maraataan hin dhalatu kan siyaasaan maraache kan maraattee lafarraa Oromoon hundi deemtu fayyaa hin qabdu redduun isiiti namni itti dhiyaatu jiru isaa wallahi duru uumama jechuun akkana uuma nama kana isa waan itti haasoytanii fi nama kana laalaa jira name meenuma laalaa isin nama qabrii jiru irraa isinuma haasoytan bara akkasii nama qabrii jiru suuraa isaa fidanii irraa haasawu nama addunyaa irratti kiwtees irraa haasoytan ani namni irraa haasawu sheekootii gandummaa leellistu takka fa'a Sheekh Arobeetis gabbee waan hin taane haasawa jiran isa waan akkana ani wallahi namnummaan duriyyan tun hundina laalchisut fedhu maarree ichi gabbee namni juwaar qeequ ka arrabsu maarree maaltu wal qeequun waan jiraati guyyaa fedh amata guutuu amata lama kun sadii afur eenyu juwaar faarsaa turtanii arra isarratti kaatan abbichu arrabsaa turtanii abbichu amma gamas deeman hundisiitu paartii akka taatu dhabdee bar akka taatu garam deemare artee so saniif yani jarana danga antara ittisa ganda siko dengaduma garte hararge marre jollen qabso ka jihad wali baate kun asif fiteeti mare wal fine do finet achuma duro wallo fi arsi achi duro jimma fi mare ajen wagati jme ka jira amani jme ka qaba kudalama miti tokkuma rabechu amatati agenda yokam agenda ganda tana kudata kan ofan nan ina noyti bar ina noyti innaan noofti kana keessa warri feemasiis birri argate jechuudha. Kana keessa akkasi kanaaf inni ka'ee raayyaamaan inni ka'ee jimma arrabsu harargee arrabsu Oromoo ifa arrabsu jiraatti dhiisaa jira kana haadhatee arrabsu ofirraa dhoowwu. Gartee kitaaba rabbiin kitaaba harargee jedheen buusne hin dubbanne kitaaba arsii jedheen dubbanne jiran ganda keenyaa caalattee hundi iyyitu. Ma yaran gurraatti isin Oromoodha bara. Qobsuma lafaate kana daasimu maal jetta harargee fi arsiin daangaa tiktok irraa qabdi duraanuu waa jira Jamila daangaan asirra hin jiru lafti asirra hin jirtu qabsaa'oonis tiktok irra hin jiru bosona jira jaalmarroo bira dhaqaa deema yoo biyya bulchinetti masaraa akkasi ka tiktokiin ganduma namni irratti arraba nama arrabsu famous irratti nama saaxilo ganduma kana Ustaz wallahi waggaa afurii alhamdulillah rabbiin gadda akkasiin hadhaamne borullee nan dhaabini waluun tuytu waa takka waliin gootu waliin ajjeeftu nagumoodra kaatee lolti baankii raammis arrabsitee jowaar arrabsitee eenyu sheekha kaanni kana eenyu arrabsitee kaan hundi ganama wal arrabsite qabattee nuti warra akkanaatiitti nuti warra akkana lalaatee san godhu namni zinaafaan dhaadataa jiran maaloo jiran ummata maraatii biyyaa bee kana maraattuu biyyaa baate sheekha isiitiif shariifaa isii waan Oromootan maal kana jala waan nettani gubbaan dhufee yoo shayinnis raan toltu duriyyee malee saniif wangeeluma keenya lallabannaa hogganaan gandummaa fi qabsoon duulli gartee gandummaa fi duulli maarree kun hogganaan isaan shayxaana. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أبو معاذ، أستاذ أبو طلحة. جرتو، وعليكم السلام ورحمة الله. أبو طلحة ربي رحمته وغريبة ربي ساخاس. أستاذ دكتور جميل كسمة، أستاذ تدنا جل جرتني. جرتو، أتو بدر داي، برنر داي. جرا والله الحمد لله. فيسبوك يرتين ماني سنيلا لا فيديو كي سمتان ساتو دي فچان توري. Kaleessa viidiyoo tokko waraabeen ture namni akka maleetti gariin akka maleettu bataa gariin garuu hubannoo sana
hin qabanatti fakkaata. Viidiyoo dhimma namuu gosaa fi gandatti deebi'ee wal qircaa jiru. Wanti kun waan salphaa miti yaayama akka kootti jechuudha. Akka kootti garuu gariin beekuun. An jalqabarraa kaasee egaa yeroo itti maqaan namaa ka'ee haasa'amutu jira. Dirqamatti. Akkas. Yeroo itti immoo shaffanantu jira. Amma yeroo itti shaffanan osoo hin ta'in yeroo itti face to face abaluu dhaabbatu. Qolarraa baasan. Akkas. Wayi tokkonis yaadachiisa waggaa 3 moo waggaa 2 wayi dura darbe nama 3 wayitu mana banate yoo xiqqaate gara nama 3,000tu taa'ee dhaggeeffata jira sana. Yeroo sana akkaawuntii guddaa tokkoon qaba. Uummata shawwaa kana mutotti goona diinuma uummata farshoo duddu uummata kaafira uummata zaalima isaantu masjiida diigee jiru. Gaafa abiyyiin faa masjiida diinna magaalaa babal'ii nadanii masjiida diigan sana olitti seeneen ka masjiida diige mootummaadha. Uummanni sun maal isin godhee uummata sana keessa hayyee kaafira jettu namni musliimaa keessa hin jiru aalimni tokko keessa hin jiru mutaallimni tokko keessa hin jiru jedhee ana haasaa jalqabu akkaawuntii guddaan achuma irratti na jala gubate riippoortii goote uummanni achi jala teessee harka reebdusi uummata harka reebuu malee dubbiin as galagalaa fi achi galagalaa takka hin beekne uummata fuula namaa qofa laalee deemu ganda namaa qofa laalee deemu tokko kaleessa immoo sheekaan roobees waa dubbatanii jennaan bifa diraamaatiif bifa qoosaatiin waan ta'e viidiyoo wayii irratti hojjedhee ture. Maaliif fakkeenyaaf amma ganda ofii jaallachuun rakkoon qabu. Garuu namni na caalu hin jiru jedhanii wasana darbuun ganda namaa arrabsuudha. Boonuudha. Inni kun immoo amala sheeyxaanaati. Bifa qoosaatiin irratti hojjedheen ture. Viidiyoo sana yoo namni akka tasaa hubachuu dadhabe gaafa sheekaan roobeesii waan kana jedhanii anis ganda keenya dhahee waa jedhee baaleen ittaanaa jimmi ittaanaa kottaati dabareedhaan eeggadhaa kottaa hin jedhin akkas jechuun dabareedhaan ganaa dhufaniiti gosa himatanii kutaa himataniiti nutu caalaadhaan oromoo wal dhabee duwiti warra gootu sheekan gayyaatee olii asitti islaamummaanis bade sabummaanis bade waa hunda keessaa dhabne oromoo inni himachuun iyyuu nama qaanfachiiseera. Waan kana utuutti deddeebitanii nu akeekkachiiftanii bareedaadha. Goona inshaallah. Abaluu irraa gorii, abaluu irraa bu'ii, abaluu keenya irraa bu'ii, abaluu hin bu'uun akka kootti nama sobaan deemtu. Nama zulmiidhaan deemtu. Mata jabaataadhaanis akka kootti. Dhugaa rabbiiti. Hin bu'u akka kootti. Waan argine hin dubbanna inshaallah. Kuni waan nu barbaachifne. Sanii alaa kullee al baga jiraattan hundi keessanuu. Jawaadha. Masyaallah, Abu Umar masyaallah ya. Bawa sana ya dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Deebine. Oi. Masyaallah. Agar Rabbi sin deebis. Abar sagandummaati ibbo. Ajaa'ib. Bisa bakal makan. Masyaallah. Rabbi khairi ya god. Kunuma fakkotu wa ana joftu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna mum. Zakatuna. Ajoftu ya bar. Gowwaan maal namni kana beeku warran beekne hojii kamiti gandummaa seenan jaabara bumaas yookoliin namni wallaaladha. Gowwaan jedhan kan bariituun seehuu jedhan beekta. Bal'aan jedhan ammas bal'aadha jedhan nama bal'aati nama waliin sheekoo nama waliitti hojii deeme. Bal'oo jedhe ustaaz. Ganda namaa dhaqeen seefoon nyaachuudhaaf deemee ganda wayii dhaqanii achi bulanii bal'aa miti bal'aan wayii guyyaa sarkaa guyyaa halkan wayii beekaa yoo namni itti hime malee ni beekaa. Dubbattan isa uummanni boo maaluma yaa akhi hin badee manni. Komentii maal dubbisan quraanaa himti dhiisaa komentii. Namoonni barannee fi namoonni karaanne kanatti biyya addunyaa kana rakkisa. Rabbi qaroomina fide. Gabayaa keessa dhaabbadhee na laalee jedhee miti raayyaanu. So bal'aan abboo isin jala deemuunaan deemtan malee jedhee foonii isin hojii nyaadha jedhee darasaa sheekan waliin deemee mana namaa dhaqee achi osoo taa'anii haasawanii aduun dhiitee bulaa jedhanii bulan. Halkan kana hirriba dhorkee sheekan. Sheekan nu galchi mana kiyyan na galchaa kaa numa jaa aboo feetu deemi kaa. Ani nama ijaan argu miti akkam na godhuu deemta. Taa'i buli saanuu dhiyaatte subiin geesse ammaa solma kana galcha.
Himbari ne mo jara jara mas de himbari ne awos balla jara nin ati baritu wa duran ijan argita miti ma bari gafatta miti kanaaf jara kana khasirra ganda jare odi gal leellisu ganda saati mal gode qorqorro takka ganda sa safara sa jijjiren be gale worro makana jado me mana sani nu ka sanu yarga mana ganda inni rado fede ma jaran ganda inni rabe du manu masani khasa lukku sani sareti wa yarga ganda ku bangka bukumba Sanif gowwan jedhan udaan ofiitu udaan kan of kan kooti jedhe udaan isaa tuqee fuudhee jedhan bar gowwan waan akka isaa joofti jedhan gandummaan nama takkaafuu waan gootu jedhan waligalle so bar namu anis dalalootaan qaba sabaan qaba gandaan qaba bakkaan tira dandeen qaba namnummaan kun hundinuu gartee bakka irraa dhufe qaba bineensinuu bakka irraa dhufe qaba gaafa namni ganduma tokko faanuma ofirra fulleeffatee caffaru gaafa achi dhaqnaan imaanni kan keetu deeme wabillahi tawfiq siifi penten garaagarummaan maalire karaa nabiyyichaatiin bultu so wallahi nama rakkisa beeka akkamii yoo ta'e kufaadha sun ajanda amma kaasa hin dhaabbatti barsanu murtiira nama kanaas hin dheeysan namtichi nama kana hin murteessan ittiin murteessan hin hidhan hin ajjeessan biraa dhufa amma dhiifama ammas dhufanii ma feemasiin boodolii qabdee dhiifama gaafadhu jedhanii mana tokko nama kuma kudhan diiddan walii qabanii ababaa nyaatan dhiifama gaafadhu jedhanii boodina gartan achuma barreeffama nu barreessi jedhanii nu arrabsi nu araarama gaafadhu jedhan kaan hayyuu keenyattiin dubartiin jala deemtee harka itti dhoyti fayyafa mana maadaam itti banattee teessee zarraaf yaazoo aguu jettee maal godhe inni gabbee loluu malee saa diidame fortaa'ee quraan hin qara'u garee barumsaa keessa hin jiru garee shahaadaa keessa hin jiru achuma taa'ee ganduma nama dhiiruma arrabsu laa ilaaha illallah way akka itti nama arrabsitu dhiirti innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun haadha nama maa tokkichuma qaba aguus tokkichuma dhukke irraa kaasa nam takka walitti fidina anaa fi harargee walitti fidina kaanii fi arsii walitti fidina maatii tiyyaa walitti fidina tokkichuma sarara dubbadha ilmoo isaatiin maaltu isin geessin fuutanii ilmoo kaanii kanitanii ummata maraataa wallahi lazim maraataa eessaa isinii dhiisa addunyaan hundi hay yoo anaa kanarra duultaanis hin taa'u baran qadan deewu tattaafaan qadu utti namni hin taa'u kana daran si ooguu zamma nama takka oromoo miliyoona yoo kadiir jettan tokkichaatu jedhana arsii nama miliyoona 20-30 kan akkana wareersa maali jedhana aqliin teessan akkam isin taate jedhan gaafa kaanis ganti tokko isaa kee harargeen uummatuma sooshaal miidiyaa kana arsiin uummata sooshaal miidiyaa kana biyya jira uummanni kana kolkoloo kaiifeefoo rakkachaa jiru biyya hambaa biyya faranjiiti biyya arabaatitti dhiisa iyyeetuma isaa nam takka ajenda barbaada guyyaa boqonnaa harkatte gabbaatee achi walii gallee uummanni kaan feemasiin fi forra kaayyate isaanuu ganda duru rukutu turan nama hunda xiqqeessu turan namni nama xiqqeessuu ture akkamitti feemasiin keenya irraan dubbanne fajaran bargariin guddaa keessan itti sheekan keessa sheekan arsii sheekan gartee harargee dhaqaa qabaa maali godha maa namaan buluu dhaqan maali nama akka fadhetti dubbatu namni fadhu dogoggoraaf hin yaadu faa namni yeroo garii maraatee sooshaal miidiyaa nama maraachite maraataa hin dhalatu uummata sooshaal miidiyaa maraachite hirriiba dhiise namni hirriibaa keetu woomuu maxxansaa woomuu haasawa akkam gootu nama hin laallanne waan kana hawaasa miitimu rabbiin itti na gaafatamu mo'anni kun safuudhamu aadaa amantiidhaa addaan laallanne akkam goota ganamu unamuma laayifii seenu eenyu wadhisa kadiiris laayifii seenuu dhiisu isin laayifii seenuu dhiistan eenyu qabee dhaabu anta amiir waan amiir jedhe balachuutu eenyutu harree yaabbata jedhatis amiira akkana jirti eessa qabsootan waliin baatan eeboo waliin bitattanii qawwee waliin bitattanii artee so fitinaa dhiisaa jiran waan hin taane gaafa inni akkasii gabayaa waliin qabee akkasitti wuy godhachu addunyaa waliin qabee hundi keenya jetti gaafa inni dhufee baxabbaxee maqaa balleessees fuudhanii gadda tokko galchan maa duraan keenya jettan salaamu alaikum salaam warahmatullah kanaaf annatti hin toltu ani ummatuma islaamaa kanatti haasa'uun beeku ani waan wangeela warra entee malee teessan dhiisee bara wallahi dhiisne teessan amma ejii tawraatii fi zabuurii fi injiila haasa'u malee aboo rabbii maalee taa akka feetan abbaan fadhan gaafa isin kafartan shaadaa isin qabsiisuu qofa nuti dhiisne wallahi alaikum salaam warahmatullah Abu Muaz gize dido hashir rafat tansani wa yadatin olingal legafsan gaafa miti reef yo
diidoo fudhatan san hashirra. Eh, Wayita Qur'aana irraa waa sadii inni isinii kaa'e san ayye. waan jabduu jalaa bira tartanii iyyuu Qur'aana irraa Nabi Isaa Deemaa jira bar. Dhaggeeffadhee fedhu hundee dhaggeeffachaatiin jiraa fi jechuun itti marratti hin deebisa jee nama jechuun wanta jiru akkanuma ofirraa haasa'ame nama bar wangeela irrattis taa'ee haasa'u miti nama sii deebisu miti akkanuma ofirraa lillaa uummata akkanuma ofirraa deemee jibbu hoomaan deema malee taa'ee ragaa siin fudhatu naa deebisa waan kana waa wangeela isaa jiru dubbuma inni fidate san eenyu jedha Yesuus immoo Phaawulos ittiin siif hin deebisu. dhaggeeffataan garuu main pointii tokko yeroo inni waa'ee Qur'aanatti irraa dubbatu san Ayya. Nabi Isaa kenna irratti akkana keessan irratti immoo Qur'aana irratti wayita inni jedhe sanii nama meeqan ari'anii jettanii osoo silaa gaafattanii sa'aa sanii deebisaa isaa ilaalla jechuu barbaadetti ani jechuun warra dhaggeeffatu yeroo garii waa hunda irra faamaa bara warra gartee jala hordofu yeroo garii waa hedduun nama jalata nama waa haasa'u kanaaf nama jalata